maashaallah obbaleetiin teennaa algaa hedduu bareedu jechaadha. Tokko ofiif tokko haadha ofiitiif hojjechiste hedduu bareeda jechuudha. Algaan kun namni hin jaalanne hin jiru. Baay'ee bareeda waan ta'eef algaa hedduu bareedu hojjechiste haadha ofiiti rabbi sirraa haa jaalatu isin jecha. Isinillee du'aa godhaaf hime. Haadhaaf waan ajaa'ibaa qopheessite akkasuma arbaa majlisii ofiillee qopheeffatte jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arga fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu isinin jedha. Hordoftoota kiyya hunduma keessanuyyuu isin jaaladhaa isin kabajaa turtiin keessan akkam isinin jedha. Dalagaan afiyaan ibaadaani ana bira bareeda alhamdulillah. Akkuma isin argitan kana viidiyoo kiyya kana akkuma seentaniini subscribe fi warra haaraa taatan subscribe godhaa. Kuwwan ammoo hiriyoota keessaniif share godhaa. Like tuqaa isinin jedha. Videoon kiyya har'aa akkuma isin argartan kana obbaleetiin teennaa haadha ofiitiif jechuudha algaa ajaa'ibaa kennaa qopheessite ofiifillee qopheeffatte ofii kiyyaaf wanta gaarii waan bareeda irra ciisu qopheeffadhe haadha kiyyallee hin dhiisu jettee rabbi sirra haa jaalatu hundi keessanuu namni haadha qabdanii fi namni haadha jaalattan hundi keessanuyyuu du'aa godhaaf isinin jedha obbaleetii teenna tana waan bareeda waan ajaa'ibaati ka isin haadha ofiitii qopheessite ani waan gaarii algaa gaarii irra ciisee haati tiyyaa maalifi dararamti ka jettu maashaallah waan bareeda qopheessiteef jechuudha. Namni haadha jaalattan kamiyyuu jechuudha namni haadha hin jaalanne hin jira jedhee hin yaadu hundi keessanuyyuu godhuufillee namni godhuufillee hin dandeenye haadha ofiitiif akka saasa'u haadha ofiitiif akka dhiphatu hin beeka hundi keessanuyyuu obbaleetii teenya tanaa du'aa godhaaf isinin jecha haasa'u isin dheeresseef dhiifama nama oolchaa isinin jecha meeshaalee obbaleetii teenya alfiyaa jechuudha alfiyaa hadaabbaa jechuudha haala kanaan qabadhee isin dhufee jira akka isin jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba asumaan arabiyaa majlisiin kun mitirii 12 jechuudha maashaallah arabiyaa majlisiin mitirii 12 jechuudha akkuma isin argaa jirtan kana mitirii 12 boondidii abbaa 40 jechuudha akkuma isin argartan kun warroonni arabiyaa majlisii jettan arabiyaa majlisiin abbaan 40 kana meeqaan hojjechiisee birrii 14,000 fi 500 hojjechiisee jechuudha mitiriin tokkochi 14,000 fi 500 dalaysiisee boondidin isaa boondidii originaalii quality ta'e jechuudha makaddaan isaallee akkuma isin argartan kana boondidii irraa kadaleessifame sun fedha keessa makaddaa namoonni barbaadan kan mukaa godhuu dandeettanii ka barbaadan ammoo boondidii godhuu dandeettanii hedduu bareedaa akka ta'e jechuudha maashaallah baay'ee bareedaa akka ta'e boondidin isaallee boondidii maaladaa tokkoffaa ta'e jechuudha abbaa 40 hedduu namatti tola jechuudha. Mitiriin isaa mitirii 12 isin fedha keessaniin hanga ofii keessanii feetanii fi hanga barbaadan ajajachuu dandeettanii obbaleetiin teennaa mitirii 12 ajajattee jirti jechuudha. Kararii kana kanaan durallee arabiyaa majlisii kana hojjadhee ture akkasuma fudhatama hedduu qabaate jechuudha irra deebi'anii ajajataniiran jechuudha baay'ee bareeda waan ta'eef jaalataniiti ammallee namoonni jaalatanii namoonni isinitti tole jechuudha irra deebitanii ajajachuu dandeettanii hedduu bareeda kararii isaa qofa osoo hin taane boondidii hundaatu hin bareeda carqii isaa jechuudha carqiin isaa carqii buudha carqii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha carqii originaalidha namoonni barbaadan ajajadhaa isinin jedha arabiyaa majlisii ta'ee fi miti wanti isin beekuu qabdanii arabiyaa majlisiin darajaa baay'ee qaba. Boondididha waan nangaraa keessaa boondididha boondidiin darajaa baay'eetu jira jechuudha kan hojjannu yeroo hundumaayyuu jechuudha arabiyaa majlisii boondidiin isaa maaladaa ta'ee maaladaa jechuun boondidii kamiinuyyuu hin wadaadaramu jechuudha kamiinuu waliin wadaadaru jechuudha boondidii hedduu quality ta'ee akkuma isin argartan kana warroonni hojjechiifatee nu biraa fudhattan hundi keessaniyyuu hin beektan wanti isinitti himnu tokkollee hin jiru akkasuma warroonni amma nu bira ajajataa jirtan meeshaan keessan quality ta'ee haala gaariin ana akkasini baa inshallah abdii qaba jechuudha rabbiin irraa hedduu bareedee isinii baha jechuudha akkuma isin argartan kana maashaalladha arabiyaa majlisiin kennarraa akkana fakkaata arabiyaa majlisiin obbaleetii teenna akkana fakkaata isinillee akka jaalattu abdii guddaa irraa qaba jechuudha isinillee barbaadan ajajadhaa isinin jedha abbaa 40 abbaan 40 mitiriin takkattiin birrii 14,000 fi 500 jechuudha mitirii 10 gadi yoo ajajattan amma booda teebilii ofii keessanii irratti bitattan jechuudha ittaansi algaa haadha ofiitiif isin qopheessite jechuudha. Algaan kun mitira 150 sibiila of keessaa qaba akkasuma chuppudii qaba jechuudha algaa hedduu bareedaa ta'e jechuudha diizaayiniin isaa diizaayinii layyatti jedhe algaan har'a qabannee dhufne kunniin diizaayinii layyatti jedhe jechuudha akkasuma garanatti komodiinoon tokkochi
balbala ka balbalaatiin kan hojjetame jechuudha. Komodiinoo lammaffaatitti yoo as deebinu immoo komodiinoo lammaffaa masaabaadhaan kan daleessifame mataan isaa algaan isaa irra akkana jira jechuudha. Hedduu bareeda jechuudha. Algaa pilaattiidha. Algaa pilaattii hedduu bareeda jechuudha. Kinootii akkuma isin argartan kana masaabaadha jechuudha. Komodiinoon isaa masaabaadha. Hedduu jaalattan jedhee abdii guddaa sanarraa qaba. Sababni isaa algaan kun algaa hedduu bareedaa waan ta'eef akkasuma inni guddaa wasaanyiin qalamii fi immideffiidha jechuudha. Immideffiin nurraa hojjennu immideffi kwaalitii fi immideffi saddatti jedha jechuudha. Akkuma isin beektanii namoonni meeshaalee fanicharaa ajajachuu barbaadan isinitti himee ture. Kanaan durallee mana fanicharaa bananneerraa haaluma salphaadhaan wantoota gaarii fi akkasuma ogeessa filatamaa ta'een jechuudha. Ogeessa filatamaa ta'een ogeessa sirriitti mo'aa qabuun jechuudha. Hojii eegalleerra jedhee isin himeera namoonni barbaadan ajajachuu hin dandeettanii meeshaalee hedduu kwaalitii qabu jechuudha kan isin qopheessinu. Akkasuma immideffi kwaalitii fi ogeessa gaariidhaan jechuudha kan isin qopheessinu namoonni jechuu barbaadanii gara Zulaamaa shoo dhufuudhaan ajajadhaa isin jedha. Algaan kun gatiin isaa birrii 40,000 jechuudha. Namoonni jechuu barbaadanii gatiin isaa baay'ee rakasa miti, baay'ee rakasa. Sababni isaa waan of bira hojjechuu eegalleef gatiin isaa isiniif qannasa jechuudha. Gatiin isaa birrii 40,000 jechuudha. Maashaallah isiniin jedhee jira gatiin isaa gadi bu'aadha. Maaliif gadi bu'ee akka duraa irra gatiin isaa qannase maa hojjechuu dandeettanii of biratti waan hojjechuu eegalleef gatii bareedaadhaan isin hojjanna waan ta'eef dalasiifadhaa isin jedha. Ittaansee algaa meetira 1.80 jechuudha. Ka duratti meetira 1.50 mire kun meetira 1.80. Komodiinoo isaa bichaa laala. Komodiinoon isaa bichaan hedduu bareedi ka bareedinumaa fi mana kaa'atan jechuudha. Akkuma isin argitan masaabaa tokko qaba jechuudha. Kunniin komodiinoo isaati jechuudha. Hedduu bareeda algaa akkana kana. Namoonni jechuu barbaadan gara keenya kootaa isin jedha. Akkasuma immoo kun miila isaati jalaan ka galu jechuudha. Irra taa'a mallee miila isaa jalaa ka miila jalaati jechuudha. Hedduu bareeda algaa akkana bareedu kana namoonni barbaadan ajajadhaa isin jedha. Akkasuma immoo mataa isaa irra jechuudha. Kuni mataa isaati jechuudha. Gaxaaxamamee hin jiru hedduu bareeda jechuudha. Akkanattuyyuu naaf hubattan jedhe yaada baay'ee ulfaataa gaxaaxamuun isaallee hedduu ulfaataa waan ta'eef haga guddatu argatanii mataan isaa baay'ee guddata jechuudha. Akkuma isin argartan kanatti mataan isaa baay'ee guddaadha. Asirraan kun mataa isaa irraan jechuudha. As keessaa wantoota barbaadan wanta akka konfartii ta'e wantoota barbaadan kaa'achuu dandeettan jechuudha. Mataa isaati kun jechuudha. Mataa bakka tiraasii boraasatan kaayan san argitanii gadi qadaadama jechuudha. Yoo as bantan waa hedduu isin qabata jechuudha. Garaa isaa keessatti akkuma isin argitan kana waa hedduu isin qabata namoonni jechuu barbaadan ajajadhaa isin jedha. Meetira 1.80 jechuudha. Meetira 1.50 ta'e ol isin jalaa xaxxama jechuudha. Mataa isaa argitanii hedduu bareedee ka hojjetame jechuudha. As keessatti inni kun sibiila qaba, chuppudii qaba. Baay'ee bareeda. Gatiin isaallee birrii 80,000 jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan meeshaalee akkanaa jechuudha. Wanti algaa lama caalutu asirratti dhumata jechuudha. Argitanii kun baay'ee ulfaata jechuudha. Algaa baay'ee kwaalitii ta'ee fi yoomiyyuu hin jijjiiradha jettanii hin yaadne faashinallee inni kun taappisariidha. Argitanii akkatti bareedee hojjetame baay'ee bareeda algaan kun filannoo namoota hedduuti. Kanaan dura namni hedduu algaa kana nagaafataa turtan jechuudha. Waan isin nagaafataa turtaniif ajaja isinirraa hin fuune amma namoonni meeshaalee akkana barbaadan meeshaa akkana kanneen isin oomishuu eegalee jira. Meeshaalee barbaadan jechuudha. Meeshaalee kwaalitii ta'e jechuudha. Algaawwan taappisarii akkasuma algaawwan sumaalii algaa wanta onlaayinii irraa jechuudha. Onlaayinii barbaadan irraa gadi buustanii yoo nu ajajattanii haala kanaan isiniif hojjanne jechuudha. Namoonni barbaadan ajajadhaa eessa argamtan namoonni nu jettaniif nu kaajirru shashaamannidha. Bootaan hojirratti illee dhuftanii ajajachuu hin dandeettan isin jedha. Nagaatti horaa bulaa.